News Network kan daawwachaa jirtan qophii haala yeroo fi seenaa gootota Oromooti. Har'a keessummoota sadii qabannee dhiyaannee jirra. Isaanis Jaal Gootomsaa Mudhii, Jaal Raggaatu Roobaa fi Jaal Kumarraa Gooleeti. Jarreen kun hambaa goototaati. Maarreegaa har'a waa'ee gootota Oromootii fi qabsoo bilisummaa Oromoo irratti mari'achuuf deemnaa. Sonaan nu daawwadha. Ani kan mari'achiisaa jiru gammachiisna. Sirraan jalqabaa. Qabsoon bilisummaa Oromoo yoo xiqqaate waggaa 50 lafarraa harkifamaa jira. Oromoon gootota hedduu qaba. Gootota hedduutu irratti wareegame. Beektotas hedduu qaba. Uummata bal'aadhas maaliif lafarra harkifame jettanii yaaddu? Qabsoon keenya wanni lafarra isii harkisee hayyoonni Oromoo yookaan beektonni Oromoo warri nuti beekodha ifiin jiru walitti histii wal godhu, histii walii yaadu, walii hinaafu, wal jala deemuu dadhabuu, laafaa fi jabaa isaa wal jala deemuu dadhabuu hayyoonni keenya walirratti duuluu isaaniitiin qabsoorratti duulanii qabsoon keenya galma ga'uu dadhabe. Hayyoonni keenya warri beeytota ifiin jaan, warri beeytota barannee ifiin jaan, karaa barnootaanis anaa barnootaan caalaa, karaa beekumsaatiinis anaa beekumsaan caalaa, anaatu isa caalaa ja'anii walitti hinaafuu, walii qotuu kanaatu qabsoo keenya galma ga'uu dhoor. Gabaabumatti. Hedduu galatoomi Jaalle Raggaatu. Mee Jaal Gootomsaa Mudhii itti nuu dabali. Gaariidha. Jaallan duraan dursee miidiyaa walabummaa News Network irratti nu afeeruu keessaniif isin hundinuu galatoomaadhaan isinin ja'a. Kanatti aansee dhugaadhaa gaafii tokkoffaa fi lammaffaanis wal fakkaatana fakkaatti. Qabsoo bilisummaa Oromoo tana keessatti goototaas ni qabnaa, hayyootaas ni qabnaa. Qabsoon bilisummaa Oromoodhaa maaliif ilaa sadarkaa kanaa galma ga'uu dhabdee, maaliif gartee harkifattee kan jiruu fi kuni amma gaafii tokkoffaa fi lammaffaa wal fakkaatadha gaafii kana keessatti. Qabsoon bilisummaa Oromoodhaa gootota hin dhabne, uummanni Oromoo gootota jajjabaadha qabaa. Haa ta'u har'a qabsoo teenya wanni gartee qancarsee sadarkaa kanatti akka qabsoon bilisummaa Oromoo if duuba harkifattu kan godhaa ture dur sirna Minilikirraa kaasee Oromoon akkaataa isiin xiyyaa fi gaachanaan lolaa turte jechuudha. Yeroo kana keessatti sirna Minilikisa keessatti dhufeeti Minilik uummata Oromoo cabsuu dadhabee sanirraa ka'ee Ingilizitti achi deebi'ee teessoo taa'ee sanirratti Ingiliz Oromoo cabsan jechuudhaan karoora kaa'ee fi achirraa as deebi'anii tokkoffaa duraa raas gobanaa daaceedhaan irratti bitanii jechuudha. Achirraa ka'aniiti Oromoo cabsaa turan. Sirna Minilikirraa kaasee ilaa ammaatti gaafa Ingiliz seera kana tumerraa kaasee Oromoo cabsaa dhufan malee Oromoo abbaan fedhe hin cabsu, diinagdeenis hin cabsu, gootummaanis Oromoo cabsu barbaadeeti. Tole hedduu galatoomi Jaal Gootomsaa Mudhii. Meegaa gara Jaal Kumarraa Gooleetti deebi'a. Jaal Kumarraa Goolee qabsoo bilisummaa Oromoo irratti wareegamni kaffalame guddaadha. Garuu injifannoon argamee fi bu'aan argame immoo xiqqaadha. Warri jedhanii yaaddaaniif warri jedhanii dubbatan ni jiru. Akkamitti yaaddati? Maaliifiti galma ga'uu dadhabe wareegamni guddaan irratti kaffalame? Yeroonis dheeraan irratti fudhatame. Duraan dursee miidiyaa walabummaa News Networkiin asirratti nu afeeruu keessaniif galatoomaa galanni keessan bilisummaa fi birmadummaa Oromiyaa haa ta'uun isinin jaa. Kuni kan gartee injifannoo irratti maaliif injifannoo qabsoo kanaa irratti wareegama guddaa kafalamee jira. Injifannoon maaliif argamuu dhabe? Injifannoon waa lama wal bira keenya ilaaluu qabna. Gaafa 91 fi har'a waan keessa jiru wal bira keenya ilaaluu qabnaa jechuudha. Waa lamaan kana keessa qabsoon bilisummaa Oromoodhaa gadaamessa Oromoo keessa seente kunillee injifannoodhaa kan jiruun qaban.
kadhalatee lafa jiru dhiisi gadaamessa qabsoo Oromoo keessa waan seentee jirtuuf. Kan biraa immoo gaafa nuti qawwee lollu har'a immoo ijoolleen Oromoodhaa dammayxee Oromummaa isiidhaatiin barattee afaan isiidhaatiin barattee seenaa fi akkaataa gartee biitti tokko itti jiraattu yookaan birmadummaa itti qabdu seenaa irratti hubatamee kanaan irratti lafaa kaatee harka duwwaa TPLF fonqolchiti. Kanaafi cinaa tokkoon injifannoo guddaadhaa jechuu kun qabsoon dikee keessa seentee jettu jechuudha. Oromiyaa guutuu golleen Oromiyaa hunda keessa seentee. Kuni mirga guddaadha. Kan biraa as deebine yoo laalle maasi maali akkamitti galma injifannoon hin geenye. Injifannoon galma ga'uudhaaf gaafa Oromiyaa daangaa isiidhaa mirgaa fi bitatti kaabaa fi kibbatti birmadummaa Oromiyaadhaa mirkaneessine qofa galma geessi. Waraana kaayaa yookaan kan birmadummaa biyya teenyaa eegu daangaa afaran hundarratti bahaa fi kaabaa fi dhihatti. Kana gaafa geenye birmadummaa irra geenyaa jechuudha. Alaabaa teenya takkitti irratti jaallan wareegaman jalatti yoo bulle. Kuni ammallee dhawaataan deemaa jira. Haalli tokko ni dheerataa numa harkisanii numa xuruuraa boodanii citaa jechuudha. Akkasumatti itti dhufuu teenya. Nutillee asirratti itti dhufuu baanna. Kanaaf qabsoon galman geenya dhugaadhaa. Kan ammoo harkannees ni qabna. Kan harkanne kanatti itti tarkaanfachuun Oromoo guutuurra jirti kanuma ji'uun asirratti gabaabsaa jechuudha. Tole jaalkumarraa goolee galatoomiyaati kan jettu qabsoon kun galman ga'ini hin bilisoomin Oromoon hin bilisoomin Oromiyaan hin walawwoomin malee ummati Oromoo sabbooneera qabsoon bilisummaa Oromoo garaa ummata Oromoo seentee jirti wal ga'ee jira kan jettuudha. Daangaan Oromiyaa sararameera garuu gaafa walaboomee humni waraana isaa eegeti bilisoomne jenna malee kan jedhuudha. Hedduu galatoomi. Mee jaalli raggaatu roobaatti hin deebi'a. Jaalli raggaatu amaanaan goototaa kun akka amma jirutti waan galma ga'u fakkaata. Amaanaan goototi Oromoo irratti wareegaman Oromiyaan bilisoomuu, uummanni Oromoo bilisoomuu fi Oromiyaa walaboomuu. Yoo galmanni gaate yoo akkam abdiin jira maal jetta kanarraa? Haala ammaan tana qabsoon keenya itti deemaa jirutti ni abdanna. Maaliif uummanni Oromoo gabrummaan kalee irra turte tun yeroo dheeraa waan irra turteef jecha maalummaa Oromummaa isaatu uummanni Oromoo hedduun wallaalee jira. Oromummaa isaa, afaan isaa, aadaa isaa, biyya isaa, ani saba, biyyaan qaba, alaabaan qaba, mirgaan qaba jechuu kanaa'u uummanni Oromoo diinni wallaalchisee jira, wallaalee jira. Uummanni Oromoo wallaalee jira. Gabrummaan tun waan irra turteef uummanni Oromoo hin beekne. Akkuma reefu jaalli kiyya jeetti ammaan tan uummanni Oromoo 1992 irraa kaasee warri duraan hubannaan qabnee fi if dagatelleen if yaadatee jira. If yaadachiisanii jiran. Warri waa beeku, warri waa hubatu, qabsaa'onni sun jaarmooliin Oromoo, dhaabonni Oromoo sun if beeksisanii, if yaadachiisanii, if deebisiisanii jiran. Kanaaf akka amma itti deemaa jiru kanatti galmani geenya jennee abdan. Gabrummaan waggaa 100 fi ol nurra turte. Kanaaf gabrummaan tun waan nu if wallaalchifteef akkuma nurra turte sanitti suutaan nu deemtee nu cabsite sanitti ammallee suutaan gabrummaa tana jalaa baana malee guyyaa tokkoon hoggu takkatti uummanni Oromoo dammaqee bayyanatee ol ka'uu hin danda'u. Maaliif 92 irra uummanni keenya amma yeroo jijjiiramaa kana irra fooyyomina qaba jechuudha. Kanaaf uummanni gabroome tokko hoggu takkattis ka'ee waan hoggu takkatti hin bilisoomu. Ammaan tana suutaan dhahaataan akkuma dhahaataan gabrummaan nu dhuftetti gabrummaan nurra jirtu tana hidda gabrummaa kana dhahaataan firraa ciraa jirra. Dhahaataan funyoo gabrummaa tamiilee keenyarraa ni abdan. Haa ta'u garuu uummanni keenya qabsaa'onni keenya yoo wal qabatan yoo bakka takkaa lafaa ka'an malee akka 2015 2016 17 ummanni keenya fincilee lafaa ka'e sanitti
humni waraanaatii fi humni ummataa wal simee wal qabatee waliin bakka takkaa yoo ol ka'e qofa qabsoon tun daddaftee galma ga'uu dandeessi. Hogguu waraanni socho'u qabsaa'onni socho'u ummanni yoo taa'e ummanni diinaa wajjin qabsaa'otarra yoo duule akkuma nama bishaan asirraa naqee asitti naquu taana malee waan takkallee wanni galma geenyu hin jiru jechuudha. Qabsoo keenya haala kalee qabsoo goone keessatti mooyixannoodhaan garretti 1996 ummanni keenya lafaa ka'anii diinaa waliin shaabiyaa fi wayyaanee wajjin nurra duulaa turan. Qabsoon keenya hanga qabsaa'onni keenya ka'anii biyya isaanii keessaa bara dargii waggaa dheeraa san biyya keessa qabsoon keenya ture biyya keessa taa'ee waraanni keenya qabsoo gaggeessaa ture haga biyya namatti baanii akka nama mana hidhaa keessa jirutti mana hidhaa keessa taa'utti eltiraa taa'aa turan jechuudha. Kanaaf ummanni keenya qabsoo isarratti waraana isarratti duuluus hin qabu. Ummanni keenyaa fi waraanni keenya qabsoo waraanaa qabsoon hidhannootii fi qabsoon hawaasaa yoo wal sime ni bilisoomna jennee yeroo gabaabaa keessatti bilisummaan keenya ni dhiyaataa eegalma ni gahaa jenneeti abdanna. Maaliif bakka kaleerraa kaane waan beeknuuf jecha nuti akkatti qabsoo kana asiin geenye waan beeknuuf ni bilisoomna jenneet abdanna. An akkasittiin abdadha akka mataa kiyyaatti ni bilisoomna. Maaliif bakka irraa kaaneen beeku. Bakka qabsoon tun irraa kaateen beeku. Waan kalee keessa dabarreen beeku. Waan har'a keessa jirruun beeku. Kanaaf ni bilisoomna jeetiin abdadhaa ummanni Oromoo ni bilisoomna. Haa ta'u garuu ummanni Oromootii fi waraanni keenya qabsoon hidhannootii fi qabsoon hawaasaa wal simuu qaba. Hawaasni bakka takkaa dammaqee ol ka'uu qaba. Hayyegaa ankanumaa Tole jaalle raggaatu hedduu galatoomi ati kanatti jettu gabrummaa yeroo dheeraa nurra ture lafti keenyas bal'aadha. Dhaawwataan nutti dhufe gabrummaan qabsoonis dhaawwataaniti galma ga'a. Bilisummaa keenyas dhaawwataan galma geenya. Garuu yeroo waraanni loluu uummanni callisuu hin qabu. Yeroo uummanni ka'us waraanni callisuu hin qabu. Walumaa gala qabsoon keenya kan hidhannoos kan siyaasaas kan fincilaas walitti jabaatee itti fufuu qabaa jettaati. Daawwattoota walabummaa News Network kan daawwachaa jirtan qophii walabummaa News Network kan haala yerootii fi seenaa gootota Oromooti. Kan waliin mari'achaa jirrus jaalle gootumsaa mudhii, jaalle raggaatu roobaa fi jaalle kumarraa gooleeti. Jarreen kun hoggana waraana bilisummaa Oromoo kan turanii fi qaamaa hirratanii jecha balaa gurguddaan irra ga'ee har'allee miidhama sanarraa hin fayyineedha. Keessaayyuu jaalle raggaatu roobaa akkuma beektan har'allee odoo rakkachaa jirti. Qaamni ishee haala nagaa keessa hin jiru. Wallaansa barbaaddii qabsoon kun egaa kanarraan nu ga'ee jira. Megaraa dhaamsa gootota isin biraa kufan. Dhaamsa gootota isin biraa kufan kan yaadattan jiraa maal dhaamani maal jedhani dhaamsi kunoo garamitti deemaa jira mee kanarraa waa nu kaasuu dandeessaa? Gaariidha fayyaa gahii galatoomi dhugaadha. Jaallan keenya warreen qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti wareegaman dhaamsi isaan nu dhaaman tokkoffaa duraa qabsaa waan lamaa jedhanii kan qabsoo irratti wareegamee fi kan kaayoo sababa bakkaan ga'e qofa isa itti aanuuf dhugaadha. Arra daandii nuti arra irra kufnee irra wareegamne kana isin dhaloonni nu booda haftan asirraa fuudhaa bakkaan ga'aadha. Kan kaaniitiif har'aan tana yoo wani feete isin mudatte iccitii dhaabaa dabarsitanii hin kennina. Yoo tasa diinni isin kan marsu kan gartee isin sardee har'aan tana diinaan marfamtanii diina harka kan boobaatan taate qabeenya dhaabaatis gubdanii ifiifis gubdanii dhabamuudha malee iccitii dhaabaa dabarsitanii akkan kan hin dabarsine. Daandii nuti arra irra kufne kana bakkaan nu gaya dhaamsi har'aan tana qabsaa'onni keenya bakkaan nu dhaamsanuu dhaammatanii nutis daandii san qabannee ammallee imaanaa san itti oofaa jirraa jechuudha. Gaggeessaa jirraa bakkaan gayaa jirraa rabbi nurratti haa jabeessu. Akkuma reefu siin jeessanitti
arraan tan abbummaan fedhee qabsaawaan lama kan kaayoo kana bakkaan ga'ee fi kan qabsoorra wareegame qofa qabsaawaan arra abbummaan fedhee qabsaa jechuu hin danda'amu hanga kaayoo san bakkaan ga'utti kanaaf gaa bifoomsan qabannee kaayoo kana gaggeessaa jirra akkasumatti ammallee gaa rabbi wal bu'aanuu warra fiixa baasu nu haa godhu dhaamsinii nangaa kara kiyyaan qabu kanuma jechuu barbaadeetti galatooma. Tole jaalle kumarraa goolee kanarratti waan dabaltu qabdaa mee itti nu dabalati dhaamsa gootota isin biraa kufan waan dhaaman waan sun garamitti deemaa jira mee atis itti nu dabali. Bareeda waan gaariidha nu gaafattee wanni kun gaafii nama hundaati gaafii mataa keenya gartee hambaa habalee hafteeti kuni dhugaadha jaallan qabsoo kana keessatti nu biraa wareegaman fakkeenya kan qabnuutu jira kan irraa waa dhaalleetu jira dhaalmeenni kuni akkuma magartaa qabsoo keenya gaafa duraa kan cartee ammaan tana burruu jettee oromiyaa hunda keessa galte kana akkasuma dhaalmayaan dhufti jaallan tokko kan irraa waa hedduu barataniitu jira jechuu fakkeenyaaf namoota qabsoo keessatti hooggantoota dhaaba kanaa duree ta'anii dirree lolaarratti waliin furga'aa turre hedduu namoota irra nu bira hin jirre abalu jennee ammallee boodarratti maqaa dha'uun ni dhufa. Waa hedduudha dhaallee nama tokkootiitu karaa baalee kanatti waan dhaalmayaa jirratti dubbatame beeki. Jaalla tokko rabbitti araaramu jaal aanee sowaareeti. Fikireen sakattaa baateeti moggaa lamaan hin bate hiriira lamaan dabarte ummanni dhufeeti jaalaanee su rabbiin isin baasee jeen isii rabbii baasee nuus maaltu isii rabbii baasee jee. Nu qofaa bahee jee isii rabbii baasee keenya bidda baheeti keenya bishaan bahee kasii bidda bahaa miti. Namoota akkasii kan waa dhaalmaa irraa fudhatanii jira jechuudha. Namoota qabsoo tana keessatti yeroo si biraa madaa'e aboo anaaf jecha hinduuniiti diinayiiti anachi jilbaan lafarra siqeetiin taa'uutu jira jechuudha. Waan irraa dhaalmayaatti jechuudha. Maaliif namni kun wanni lubbuu oowwituu hadhooytuu tana kenneef biyyaa fi sabaaf. Biyyaa fi sabaaf waan kenneef kun dhaalmaya irraa barattu jechuudha. Qabsoo tana keessatti loltummaa muuxannoo ajajaa keetii irraa fudhattaa jechuufi. Ajajaan tokko gaafa inni nama gartee akka kanniisaa ta'e loltuun isaatis kanniisa taati. Namoota akkasii warra akka yoo dhugaa dubbanne dura dursee addee isaa waa qofaa rabbitti araaramu turee hulloofaa elemoo waareefaa namaa waliin loleen siima. Caccabsaa wadaayifaa warreen akkasiisan murataa raammisfaa abbichuufaa waarii odaafaa warreen akkanaa kanaa jira. Isaan irraa hin dhaalma onnee fudhadhe kuuloo jaalataa ammallee rabbitti araaramu ni yaadadha. Lola tokko keessatti isii rasaasa dhoytuun isii kilaashi dhoytu anis isiniin deema gaafa sanii. Anis akkamitti yoo tanatti qawwee tana fudhachuun qaba jeetiin dhaalma irraa fudhadhaa jechuudha. Warreen akkasii kanaatu jira. Kuni waan dhaalmayaa guddaa saba Oromootiif yookaan lammii Oromootiif hambisanii jiranii san akkasitti yoo hubanne bareedaadhaa kan jiru irra kutaa jechuudha. Hedduu galatoomi jaalle kumarraa gootonni gaafa madaani gaafa rukutamanii anarratti madaa'in anarratti wareegamini ani wareegameera itti fufi fuulduratti fufiiti qabsoo galmaan gaa jedhanii dhaamu akkuma jettee meejaal raggaatu atoo maal yaadattatis waan yaadattu nu jedhimeerraa waan kanarraa. Wanni na yaadadhu waan hedduu yaadadhaa. Maaliif jennaan jaallan kana duraas dirree qabsoo waan hin tureef jecha nama hedduunis wajjin waan hin tureef jecha jaallan hedduu yaadadha. Waa hedduu yaadadha. Fakkeenya jaal murataa karrayyuu faa yaadadha. Hoggaa lola seenee lola keessa seenee akka nama jimaa qama'ee milqaanee ooyiruusaa akaafutti kofoosaa ol harkisaa akka nama gartee dubartii teenya ta qooshaa daayitutti akka nama ooyiruu akaafutti siis jaa jechuu siis jeeti lola kanatti mirqaana jechuudha. Ogguu kana nama if moggaa ogguu laalu heeyje lolli saddeeqaa miti je saddeeqaa taa'anii shantee taphatanii miti yookaan boolla saddeeqaa qotanii taphatanii miti lolli saddeeqaa miti namaan jeeti namni isa cinaa ogguu lallaaffate nama jajjabeessa jechuudha. Qabaa ibsaa faa yaadadha. Harki isaa dhaamee harki isaa mirgaa dhaamee ciqilee fi ceekuu duratti caccabee
harki isaa walitti nafinii foon qoftiin akkatti gartee rarra'u hellellee nuun jee jechuudha. Haa duraan laaffannee inni madaa'uu isaatiif nuti rifanne jajjabaanne jechuudha. Kana faa yaadadhaa jaallan keenya waa hedduu nuu dhaamanii jaalqindee isaan haa iddoon dhaloota isaa gaara mul'ata. Bakka jaalburisoo boruufaan itti dhalatetti dhalate. Namni walaloo maal dhaamanii jaallawwan kufanii ba'aa teenya jechuudhaaf qophee isaanuun ja'anii jaallawwan keenya nu tarree nuti xurree dhiigaan tartaraarre akkuman diigamne eegaa daandii teenya lafee teenyaan jaarre haa ja'aniiti dhaamsa dhaammatan. Abbaa biyyaa faa jira kan dhaloonni isaa kutaa Harargee Asaboot. Halola keessa seenee ibiddi lolaa nurra deemaa ture. Nurra deemaa jiru arrawwan mooran na nafne haadha dhabdhab jeetti lola keessatti billaa qaba billaa jogolaa akkatti hogguu aadaa agarsiisa godhanfaa ijoolleen amma hidhattu kana billaa kana hidhatee deema billaa isaa kana ol fudhateeti nu jajjabeessu waraana kana jajjabeessu inni lola kana dantumaa hin qabu osoo akkas duuti goggoo gaara mul'atatti nu biraa wareegame jechuudha inni kun. Kanaaf isa faa yaadadhaa ni dhiichisa arrawwan mooran na nafne haadha dhabdhab nuun jaa nurra ce'ee waraana kanarra ce'ee nuun jaa jechuudha. Akkuma reefu jaalli kiyya jaalkumarraa goolee je'utti jaaladdee isa waaqoofaa jira. Jaaladdee isa waaqoo dirree lolaa keessa yeroo jiru akka farda cancala afaan kaanitti hoomacha asii fi asiin baasee hadhalaatiin doobiro hadiiraatiin ammoo abbaa qottoo burree baananii akkam jirtu barka xiyyitiin nurra deemaa jirtu kabombii nurra darbanii kaambii diinaa kaambii amaaraa jalatti dargii barnoota meeqa baratee bakka meeqaa xayyaararraa haadaan buusan lolu jirru akkas nuun jaa jechuu inni waan takkallee wanni takkallee itti dhagamu. Dhugumatti Oromoon goota gujen namaaf himana namaaf jecha nuti immoo garreet beeyna jechuudha. Oromoon dhugumatti goota numa qabna garuu gootummaan keenya sun wal nuu simuu dadhabe wal nuu arkuu dadhabe bakka takkaa ol ka'uu dadhabne bakka takkaa waa hubatuu dadhabne malee dhugumatti gootonni keenya waa hedduu nuu dhaamanii waa hedduu nuu himanii waa hedduu lafa nuu kaa'anii dhugatti arra silaa dhaamsa gootonni keenya nuu dhaamaniif waan gootonni keenya ja'an hoggulaal arra nutiin kun bakka jirru tanatti hin jiraan hanga harkaan akkatti dulloomnee akka feenes taanu lafarra deemuu dandeenyu takkatti waan dandeenyu takka godhuun nurra ture jechuudha. Kanaaf dhugatti ani waan biraa takkallee gaabbu biyyaa bahuu kiyyaan gaabbu harree ganna afaan duute taane nuti warri biyyaa baanee biyya namaa keessa arraan tana ummata hawaasa keenya keessa osoo jiraanne hawaasa keenyaaf faayidaa qabna. Dhaamsa jaallan keenya nu dhaammatan san waan jaallan keenya nu dhaaman san silaa arra haga dandeenyu takka waa xiqqishollee taatu ni sochoona jechuudha. Kanaaf jaallan keenya wanni nu dhaama waa hedduudha waan hedduu jira himamee asirratti himamee dhumuu miti walaloo san keessatti jaalqindeessaan rirma dhaaba keessaa je facaaftuu tokkummaa seera dhablummaa fi ayyaallallattummaa je gartaniin tarinaa je jaallan irrattiif kitimaa je dhugumatti walaloon sun yeroo ammaan tanaa kana yeroo waan namoonni keenya warri kalee dirree qabsoo keessa ture warri kalee isaanii wajjiin dhaadan arra eeysa jiran arra maaliif jiran maal godhu jiran maal dalagu jiran yoo jenne nama ajaa'ibsiisa nama gaddisa jechoonni hayyoota keenya jechoonni hooggantoota kalee manaanu baasee mana keenyaadhaaf abbaa keenya biraa jaalala haadha teenyaa jaalala abbaa keenyaa jaalala obboleessa keenyaa nu jibbisiisee qabsoo san nu filachiise arra isaan sun bakka isaan san arraan tanatti garuu bakka biraati fakkiif 1992 odaa bultumitti yeroo ayyaanni odaa bultum geggeeffamu jaaldiimaan uggofan achi nu dhufan lafaa ol na fuudhee jaaldiimaan uggoo akkan lafaa ol na fuudheeti anaa guddoo tana lafaa ol na fuudhee akkan ol na fuudheen
na dhungate maaliif qabsoo keessa jiraachuu qiyyaaf akkaanan itti qabsoo godhe seenaa waan dhaga'uuf jecha nutis bakka jirru ni jabaannaa isinis jabaadhaa nuun jedhe har'a eeysa jira akkam jira jaalgalaa Ilboofaa warra kalee manaan fuudhu warra kalee jaalala haadha teenyaa abbaa keenyaa osoo nuti hin quufin manaan fuudhee barsiise akkan har'a keessa jiran kana nun barsiise garuu seenaan ta Oromooti ta isaaniitii ta uummata Oromooti gabrummaanis uummata Oromoo irra jirti kanaaf wanni hayyoonni keenya dhaammatan waa hedduu himameen dhumu fixuun dandeenyu jaallan keenya waa hedduu dhaammatan waa hedduu dubbatan kanaaf gabaabsee wanni jechuu barbaadu isuma kanaa galatooma. Hedduu galatoomi jaalle raggaatu waan baay'ee nu yaadachiiste egaa qabsoon amaluma akkasii qabaa warri qabsoo jalqabees ta'e qabsaa'oti yeroo baay'ee qabsoo kana gariin isaanii galmaan utuu ga'utti jiranii wareegamu gariin immoo irraa kaatu ni ganuu gariin immoo dhaqanii diinatti dabalamu gariin immoo baqatanii dhiisu egaa haalli qabsoo kanuma fakkaataa ati waan hedduu kaaste qabsoo kana gootota irraa dhaallee akkuma jenne mee gara jaalle gootomsaa mudhiittiin dhufa gootummaan gootota warra qabsoo jalqabanii warra shinniggatti kufan warra gidaamitti kufan warra gargar hin baanu jedhanii waliin boolla tokkotti awwaalaman gootummaan sun gootummaa fi sabboonummaan tokkummaan sun sirriitti dhaalameera har'a dhalooti har'a jiru kana dhaalee jira gootummaa fi sabboonummaa Oromoo kana sirnaan dhaalamee jira akkamitti yaadamee maal jetta kanarratti? Gaariidha dhugaadha har'a gootonni keenya warreen gartee shinniirratti wareegaman dhaamsa gartee isaan nuun geessanii bifa saniin har'aan tana dhaalmanni san sadarkaa kanatti deemu jira kan jedhamuuf an deemutti hin jiru kajuun qaba maaliifi har'aan tana gurgudduma keenyaati hayyootuma keenya warreen gaafa san gootowwan keenya san shinniirratti biraa uumaniitiitu har'a gurguddaan keenya warreen qabsoo kana gartee imaanaan san bakkaan hin geenye takkaa'uu waan kana faalleessaa jiru irra guddaan isaanii ni jiranii jechuudha. Kana jennees maqaa sin dhooynu muraasa keessa har'aan tana kan qabsoo kana irratti cichee qabsoo kana keessaa gaggeessaa jiru muraasa jechuudha. Kaayoo takkaa'uu isaan irratti nu biraa wareegaman san har'aan tana wanni kun gaggeeffamaa hin jiru kajuun qaban gabaabumatti wanni san gaggeeffamaa hin jirtu. Maaliif jennaan har'aan tana dhugaadhaa warreen silaa har'aan tana nu dura qabsoo kana keessa bara dheeraa qabsoo kana keessa turan har'aan tana nuti isaan sanitti dhaamanii nuti isaan sanirraa dhaallee jechuudha. Sanitti isaanii amma warroon akka jaarraggaatu kanaa jira nuti amma jaarraggaatu farraa dhaallee jechuudha. Har'aan tana dhugaadhaa bifa kanaan qabsoon tun gaggeeffamaa jirti. Har'aan tana hogganoonni keenya gurguddaan har'aan tana warreen waan kana hin geenye warreen faallaa waan kanaa jiranii jira. Wanni kun bifa sirriitiin deemaa hin jiru kajuun qaban gabaabumatti. Hedduu galatoomi jaalle gootomsa daawwattoota walabummaa News Network kan daawwachaa jirtan qophii haala yeroo fi seenaa gootota Oromooti. Kan waliin mari'achaa jirru jaalle Raggaatu Roobaa, jaalle Kumarraa Goolee fi jaalle Gootomsaa Mudhiiti. Mariin keenya itti fufa. Me jaalle Kumarraa sittin dhufa. Mego ati amma tokko irraa kaastee turte silaa me gootota yeroo hedduu maqaan isaanii hin dhaamne gootota qabsoo kana irratti kufan jagnoota hedduudha kan qabsoo kana irratti kufan hedduun maqaan isaanii hin dhaamne hedduun hin yaadatamani mee warreen yaadatu yoo jiraate nu kaasi maqaa isaanii ammas irra deebi'i. Bareeda xiqqisho bakka jaal Raggaatuun waa'ee diimaa jette sanittiin xiqqisho duubatti deebi'ee kan gootota irratti as dhufa bakka san waan naquu jira. Dhugaadha diimaan agoodha gaafa inni kora sabaa 89 keessa korri sabaa taa'u mullu janiiti Harargee bahaa tana karaa daakataa sanitti nuti achitti daakata jaal Raggaatuun ni beekti daakatatti afaan baanee achitti isa simannee jechuudha. Achirraa gaangeen fuuleetti geessinii achirraa fuulee simanne. Arra isa saniitiitu bakka amma jiru beeknaa gootana nuti gartee gaafa san lubbuu teenya dura kan nuutiitu arra qabsoo Oromoodhatti taphatee warra nuti gaafa san gartee nuti gartee namni kun nama jennee gaangeedhaan kan namni miilaan deemu isa fuulee gaangeedhaan
nuti miilaan akkasii nuti fuunee kabajaa sadarkaa saniin geenyatti inni arraan tana bakka tana jira waan akkasillee akka uummanni Oromoo hubatu jechumaafin bakka sanitti deebi. Kan biraa kan gootan maqaan hin dhawamin dagatame kan jedhamu kan jiru haga tokko irraaniin tuttuqaa namu jaarraggaatuunis ni beekti akkasuma jaalgootamsalleen namoota namugaa akka waliin hubannutti ni beekna. Amma fakkeenyaa fi tokkoffaa duraa jaaladdeessaa waaqoo nama miseensa gumii sabaati koree jidduudhaati akkasuma murataa raammis qondaala waraanaati gaaddisaa roobaatis miseensa gumii sabaati akkasuma kuuloo jaalataatis loltuu waraanaa qondaala akkasuma Yahyaa Caffeetis humna furgaatuu keessatti qondaala waraanaati akkasuma Baroodaa Boruu qondaala waraanaati akka gaafata abbaa cibirrattis yookaan abbaa zoonitti kutaa zoonii keessatti illee kan hojjetu akkasuma Hurreessaa Gadaatis qondaala waraanaati Aareessa Waareetis miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromooti akkasuma Magarsaa Buleetis qondaala waraanaa olaanaadha akkasuma Jaalataa Lammii qondaala waraanaati akkasuma Waarituu Waarihoo Odaa jaarraggaatuun yaadatti qondaala waraanaati akkasuma daddafaa dhaqqabaa miseensa gumii sabaati akkasuma Caalaa Leencoodhaa miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromooti akkasuma Turee Hulloo miseensa gumii sabaati akkasuma Waarituu Waaree qondaala waraanaati Magarsaa Boruu yookaan Ahmad Rijaal qondaala waraanaati Magarsaa Raammis yookaan Ahmad Kaliil qondaala waraanaati Ibsaa Boruudhaa opereetara Ibsaa Mahammad Jamaalii akkasuma Gammachuu Raammis qondaala waraanaati Filamaa Bulee qondaala waraanaati Ibsaa Dursaa Maayaatis akkasuma miseensa waraanaati warreen kana fakkaatanii kaaniif gaa jaallaniif hin dhiisaanis tole gaa namuu karaa makaraa jiruudhati gootota wareegaman yaadatamee jaalle gootomsaa mudhii atoo aga yaadattu nuu kaasi kan maqaan isaanii hin kaane fakkeenyaaf kan akka Annisoo Waareefaa kan akka hedduu isaanii walaloo 2017 keessatti kaaseera warra akka Turee Halloo kan maqaan dadhaabne yoo jiraate sirraa nuu kaasi jaalle gootomsa. Gaariidha. Fayyaadde warreen amma warreen ilaa amma qabsoo kana keessatti irra guddaan isaanii gaa maqaa hin dhawamin sadarkaa abbaa cibirraa kaasee ilaa sadarkaa abbaa buttaatti warreen amma maqaa si dhawuu fedhu ammas ilaa amma harkaa qabu Mul'ataa Dirreedha akkasumattis Dhaadataa Roobaadha Tuujii Raggaasaadha Dayyaas Daadhiidha Turkii Daadhiidha akkasumattis Dhaadataa Roobaadha Jeelatoomaa Wadaay Rundeeysaa namoonni hedduudha jechuudha hangan qabanii daamaa hedduudha namni guutamaa hawaas nama irra guddaa isaanii gaa maqaan isaanii dhoomin tokko maqaa keessaa siidhee hedduudha gaa yoo gaaftarri naan itti fufi hundaruu ibsettee sanii siifin ibsa garuu waan hafees jaarraggaatuuf hin dhiisa. Hedduu galatoomi jaalle gootomsa maaliif kana barbaanna nuti irra guddaan keenya miseensota gameeyyii qabsaa'ota bilisummaa Oromooti achi keessatti dookumentii goototaa sassaabuu kan jedhutu jira kanaaf goototi wareegamanii maqaan isaanii hin ka'in hafe akka kaa'amu gochuudhaafiti yaadannaa mee jaarraggaatu Roobaa atis ammarraa yaadattu nu kaasi keessaayyuu shamarran gootota wareegamanii kan maqaan isaanii hin kaane yoo jiraate irraa nu kaasi. Bareedaadha. Galatoomaa yeroo jaallan keenya ka dabre ka maqaan isaanii hin kaafamne hedduu jira ogguun jiru warra akka Jaal Gammachiis Dhaabaa fa'aa jira. Jaal Gammachiis Dhaabaa nama 1992 Boorana Nageellee Booranatti wayyaaneen ajjeef Ayyaloo Maraayifaan ajjeesanii jechuudha. Innillee garuu
akkuma isa ajjeesetti namumaanillee du'ee jazaan rabbii hin haftu. Kanaaf Jaal Gammachiis Dhaabaa jechuun Jaal Gammachiis Dhaabaa goota gameessa dhaloonni isaa Wallaggaa goota gameessa duulchisaa waraana bilisummaa Oromoo jaalatee isaa waa qofaa wajjin warra nu duulchisaa ture warra nuti itti abdan yoo inni nu wajji deeme yoo inni nu wajji jiraate Jaal Gammachiis yoo nu wajji jiraate diina kana ni injifannaa jennee akkanumatti isaan lamaan bira jiraachuu isaatiin akka diina injifannu beekne akka injifatamuu malee injifatamnee hin beekne tokko jechuudha. Jaal Gammachiis Dhaabaa dhumaan dhaggeeffadha. Miseensonni dhaabaalleen warri kalee isa jalattilleen hoogganni dhaabaa olaanoon dhaaballeen Jaal Gammachiis Dhaabaa nama maqaa dha'u akkasuma jaaladhee isaa qokareef Jaal Kumarraan maqaa kana namni maqaa dha'u akkasumatti Jaaljiisaa Ciibsaa kan 1980 keessa yeroo nan qabsotti seenu leenjisaa hawwisoo ture miila isaa kana miila mirgaa kana jilba isaatii fi taa'a jidduutti miila kana rasaasni caccabsee nama madaa'ee qaamaa irrate dubbee keessa taa'ee hawwisoo nu leenjisaa ture. Jaaljiisaa Ciibsaa dhalootaan nama karaa Harargee ba'aa karaa Haramaayaati bakka ta'e garuu irraan beeku. Jaal Yaadataa Bariisoo fa'aa jira. Jaal Yaadataa Bariisoo nama jaallan isaatiifis abboomaa amala gaarii nama akkasumatti yoo isaa wajji deeme wannummaan takkallee nu narran geessu waraanni keenya jee yoon Jaal Yaadataa jalan ramadame yoon isaa wajji jiraate hadhaa fi rakkoon qabsoo qabdu tanallee hin yaadadhu hin arkuu namni jee abdatu keessaa tokko jechuu Jaal Yaadataa Bariisooti. Jaal Yaadataa Bariisoo 1992 Harargee lixaa karaa bubbee karaa hardiimitti wareegame jechuudha wayyaanee fi shaabiyaadhaan. Jaal Yaadataa Bariisoo nama akkasiiti. Jaal Yaadataa Bariisoo waan inni isaa yaadadhu keessaa waan qabsoo keessa wajjin dabarsine keessaa gaaf tokko dhukkubni manan jaayis jedhamu hamor mana majallisu nu dhufe nama nu nama waraana karaa Somaalee kanatti leenjiyee nutti idamerraa dhukkubni kun nu seenuu danda'e dhukkubni kun waraana keenya hedduu qabee warra dhukkuba kanaan qabame kana kophaa bakka tokko baafnee anaaqima inni immoo nama wanti kophaa baafnee achitti isaan kana tajaajila naaf inni walgayiidhaaf Jaal Dhugaasaa fa'aa bira dhufnee bakki immoo jaallan itti kophaa baafne kun bakka ifii jirru kanarraa fagoo miti hogguutana mucaan tokko murataa jennaani jaalli sun ammallee ni jirana fakkaata karaa hin kana jirana fakkaatti murataa ambayyoo jennaani murataan kun lafaa ka'ee nama bishaan kennuuf hogguu dhabu iyyee jechuudha. Nuti yeroo dirree qabsoo san keessa jiru feenee madooynu feenee dhukkubaan qabamnu feenee waan feene taatu lubbuu walii kennaa turre dabarsinee hundi keenya yoo ni yaadanna taate lubbuu keenya walirraan qusannu turre jechuudha. Isi duraa wareegama sirrattiin du'a narra duuta jechuudha. Akkas ejjennaa akkasii kana fudhannee kaayoo akkasii kana qabannee deemaa turre. Hoggu kana Jaal Murataan kun ol ka'ee halkanii iyyee jechuudha. Ambayyoo nu dirmadhaa ambayyoo nu dirmadhaa jechuudha. Achumaan maqallee Murataa ambayyootti baafne naafi Jaal Yaadataan lafaa kaanee fiine Jaal Yaadataan kun akkuma fiiguun silaa inni nuti nama ogeessa fayyaa kanaatu isaan dura isaanitti dhiyaata malee if eeggannoodhaan waan barbaachisu harka godhannee funyaan keenyallee cufannee nutu silaatti dhiyaatu qaba akkuma bararuungaa jaallan kana bira dhaqe jechuudha. Hogguusaniin Jaal Yaadataan kun dhugumatti jaala qabsoo tokko jeetiin garaa kana keessa na seene haga duraan gartee garaa keessa wal qabnu caalaa garaa keessa onneeti keessa na seene jechuudha. Jaala qabsoo ka dhugaa hayyoo waan takka ta'een narra jeetiin abdadde jechuudha. Kasitti gaa 1992 ibbiraa dhabne jaala keenyaas seenaan isaan haa yaadattu qabsoon isaaniin duune isaantu wareegame malee qabsoon isaaniin duune qabsoon isaaniin banne qabsoon isaanii arra guddattee
bakka isaan kaleetti wareegaman irraa bakka biraa geesse. Kalee qabsoo teenya Raammis keessatti, Shanaan keessatti, Waabee keessatti, Gobeelletti gaxeega namni, Fadisitti gaxeega jechuun namni. Arra garuu qabsoon teenya eessa jirti? Shaggar jirti. Shaggar jirti qabsoon teenya, Shaggar keessa jirti, Wallagga keessa jirti, Lubbaaboor jirti, Walloo jirti qabsoon keenya. Qabsoon isaan irra wareegaman sun deemaa jirti, guddachaa akkuma reefu jaalli kiyya jeessanitti dhugumatti qabsoon kun hin guddanne haanu fakkaattu malee dafnee bilisummaa sani gahuu haadhamnu malee qabsoon jaallan keenya irra dabran guddachaa jirti, ballachaa jirti, sammuu Oromoo keessa seentee jirti. Kanaaf warreen akka isaanii kana warra akka jaalsadoo boruufaa jira. Jaallan keenya hedduu warra akka abbaa biyyaa leencoo caccabsaa kanafaa jira. Leencoo caccabsaa bara qabsoo eegalerraa kaasee takkaa guyyaa tokko girnoof gurmuu isarraa osoo hin buufatin nu biraa wareegame jechuudha. Nu biraa wareegame warra akkanaa kan hunda jaal falmataa kan iddoon dhaloota isaa Baalee Harree Hololoo ana biratti madaa'ee osoo wajjin deemnu na bira madaa'ee haaqamni ogeessi fayyallee yeroo saniif ana harka bitaa kanaa dhaamee harki isaa asitti dhaamee harki kun irraa citee jaalli kun madaa'ee tanarraa bayyanatu deebi'uu dadhabee maaliif jennaan dirree qabsoo san keessa akkaataan dhiigetti walii dhaamnee dhiigni akkan gartee dhiigni irraa dhangala'ee irraa yaa'ee hin dhumne wal goonuus dawaan itti gargaaramnu waan jirreef bifuma gabaabaan waan wal gargaarruuf jecha jaala keenya kana lubbuun isaa akka malee harki waan irraa citeef jecha dhiigni irraa dhaabbatuu didee lubbuun isaa nu biraa dabarte jechuudha. Har'a namni kophaatiyya nama naaf ayyaantuu dagaatii fi mucaa tokko qofaa wajjin kophaa baanee kophaa nurra wareegame ummanni keenya bara dargiitti dargiin safaraa galchee ummanni keenya hin jiru bakki qottoorraa fudhannu hin jiru harka keenya hanga dhiigni nu madaa'ee harki keenya gartee nurraa hal'oon harka keenyarraa nu kaatutti saanjaadhaan lafa qonnee jaala keenya kan awwaallinnee bakka waraanni keenya jiru dhaynee san booda waraanni keenya dhufee bakka akka barbaachisutti awwaale jechuudha. Safaa yaadan har'a namni maqaa dha'u hin jiru, namni isa dubbatu hin jiru jechuudha. Warra akka tilmoo faa yaadan, warra akka tilmoo, warra akka odaa milkii faa yaadan, jaakamaa faa yaadan. Har'aan tana dhugaa rabbitti jaallan keenya sun jaallan nurra goggootaa, jaallan nurra babbareedoo, jaallan waa hundaan nu caalan nuti dabarree je jaal odaa milkii. Jaalotaa milkiitiif jaakamaa obboleeyyan ilmaan haadha takkaati, ilmaan abbaa takkaati. Jaallan nuti dabarree je ummanni keenyaaf, ummata keenyaaf riqicha taana. Dhaloonni nu boodaan dhufu wahitti waan xiqqoo takkatti haa bahanii jedhaniiti nu biraa dabran jechuudha. Gobeellee wareegamanii iddoo dhaloota isaanii kutaa Arsii karaa gololchaati jechuudha. Kanaaf jaallan kan hundi namni dubbatu hin jiru. Jaallan keenya dhugatti qabsoon nama hedduu nyaattee haa ta'u guddachaa jirti. Jaallan keenya kan dubbatamne, kan hin dubbatamne, kan namni beekee hin dubbanne hedduu jira. Boonsaa faa yaadadha. Boonsaa bishaan dukkaanirra akka wareegame aayidaa nama dhalootaan umriisaa xiqqaati jechuudha. Jaalli kuni isa faa yaadadhaa jechuudha. Nama hedduudha. Akka waarituu waareefaa jira, akka dasteeraa faa jira, akka ayyaantuu daggaafaa, akka jaaljuukii bareentoo faa yaadadha. Daaroo billiqaa bakka tulluu darasaa jaamtutti wareegamte jechuudha. Jaaljuukiin nama nu duraas qabsoo keessa ture. Warra akka jaalibsituu magarsaa faa yaadadha. Isilleen Wallaggatti 92 wareegamte. Isaan nama nuti qabsoo keessa nu dura turan warra jaaljuukiin faan jaalibsituun faan nama nooyti mooyixannoo irraa fudhannee qabsoo tana hanga dirree qabsoo keessa jirru qabsoo tana itti geggeessaa turre. Kanaaf gaa jaallan akkanaa kanaan yaadadhaa galatoomaan isiniin jaa. Tole hedduu galatoomi jaalle raggaatu nutis kanaaf kaafne keessattiyyuu shamarran Oromoo hedduudha kan maqaan isaanii dhaabne gootonni wareegamanii haa ta'uyyuu malee goototi wareegamanis gootota dhalanii kan dur achi baa Oromiyaa irraa Goobellee fi
Raamis keessa ture kan dhiya Oromiyaa irraa Giddaamii fi Beegii gadi ture har'a Shawwaa keessa ol giddugaleessa Oromiyaa fi guutummaa Oromiyaa keessatti gootota dhalee jira. Gootonni wareegamanii qabsoon isaanii lafatti nafne jettanii hedduu galatoomii. Amma marii keenya gaggabaabsaa deemnaa. Akkuma beekamu gaa qophiin sagantaa gootota seenaa gootota Oromoo itti fufaa. Mee jaalle gootomsa sittin dhufa yeroo tokko mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo kun itituu dadhabuunsaa qabsaa'oti akka gaariitti walii galanii haala amma jiru kana sirnaan akka masila jaalle raggaatuunis jette namuu ol duukaa ka'uu dadhabuun suni kuni akkamitti tokko taanee itinnee waraanaa fi siyaasaa fi ittisa maalinni fincila uummataa kana walitti qindeessinee galma geenya jettee yaaddame kanarraa waan hojjette. Gaariidha. Kuni akkuma amma reefu kumarraan jeetti har'a warreen silaa gartee nu dura gartee dhugaadha qabsoo kana asiin gad akkuma gartee diimaa nagayoon faan isaanii warri gartee qabsoo teenya laaffisaa dhufe haa taatu ammoo nuti gootonni gartee har'aan tana hambaan hamilee haftee takkaa waraanni bilisummaa Oromoo kan biyyoota ollaa Oromiyaatii fi kan biyyoota gartee daaspooraa adda addaa keessa jirru. Dirreen qabsoodhaa tanuma kalee irra lolaa turreessanii diinninis gartee kanuma kalee kokkee ol qabnee lolaa turreessanii kanaaf akkaataan gartee mooraa qabsoota itti itichuu kan itti dandeenyu har'aan tana nuti hawaasa keenya gurmeessinee hawaasa keenya ijaarree qabsoo teenya gartee karaa deemtee faallooytee bifa gartee karaa laalaa jirtu tana walitti qindeessinee hanga dandeemetti hawaasa keenyaa fi qabsoo teenya kan waraana bilisummaa Oromoo hawaasaa fi afaan qawweedhaan walitti qindeessinee ummata nuti warreen gartee har'aan tana waraana bilisummaa Oromoo takkaa'uu gootonni gartee hambaa hamilee cittee nuti warreen hafe kun hanga dandeenyetti hawaasa keenya ijaarree hawaasa keenya gurmeessinee akkaataa qabsoon hawaasaatii fi qabsoon hidhannoodhaa qindoominaan wajji sossootu irratti nuti dalaguu qabna. Nuti gartee warreen har'aan tana gartee waraana bilisummaa Oromoo kan dura ture kun kan biyyoota ollaatii fi biyyoota daaspooraa keessa jiru kuni waan kana irratti hojjechuu qabna. Hawaasa keenya ijaaruu qabna. Hawaasa keenya ijaarree gumaacha waraana bilisummaa Oromoo hawaasa keenya irraa burqisiisuu qabna. Qabsaa'ota keenya kan har'aan tana wareegamanis hanga dandeenyetti bifuma ammaa kanaan tarreessinee isaan kanas iddoo silaa isaa itti kufanii fi kana hundaa'uu qorannee waan kana hundaa'uu qindeessinee oofuu danda'uu qabnaan jira. Tole jaalle kumarraa goolee yaaduma kanarratti itti nuu dabaliiti achumaanis dhaamsa qabdu dhaammadhu gara xumuraatti deemaa jirra. Bareeda jaallan isaanuu hedduu dubbatanii waan hedduu waan babbareeda haasawanna duraasi. Dhaamsi immaa nuti wanni immaa mooraa qabsoo Oromoo tana akkamitti jabeessinaa yookaan kalaa fi maali akkamitti hafee yookaan jamu yoo taate kan ilaaffise dhugaa yoo dubbanne hoogganuma gartee nuti nu duratti qabsoo godha jennee gaafa duraa eegaa turre. Hawaasni jala kanaa isaan eegaa. Qabsaa'onni jala kanaa duraan isaan eegaa turan. Isaanuma saniitiitu mucucaatee akka nama gartee nama hancabirra dhaabbatee jalaa gara galtetti gara galee qabsoo tana harka diinaa yookaan warra nu gabroonfateef dheeressaa jira. Kanaaf uummanni Oromoodhaa humaa namarran eegina kan hin barbaadu. Qabsoon teessan itti fuftanii jirtan tikiree firraa kaaftan ammallee hambaa tikireedhaa kan haftee kaasuudhaaf malli isin harka jira. Ilmaan Oromoo harka jira. Harka keessan jirti bilisummaan namni irratti eenyu hin jiru. Akkuma ilmaan xixiqqaan kitimaatti ta'anii itti du'anii qabsoo tanarratti wanti isin agarsiisanitti qabsoo tanarratti nu agarsiisanitti nuti waan gochuu qabnu hundaafuu bira dhaabbannee qabsoo teenya tana mirgaa bitaadhaan duraa fi duubaan osoon gartee amantiidha maali kutaadha hin jennetti gamtoomaan surrii takkaan muinni maali namni akka jiru waa qabuu danda'a akkasitti hambaa haftee ifirraa kaasuudhaaf
Oromoo harka jirti Oromoon jabaattee yaada wal dura qabattee karaa silaa barbaachisu karaa kamtu qabsoo tanaan nu baasa qabsoon isaan harka jirti sossoosuun isaanirra jirti nutilleen warri gartee qabsaa'onni hambaa habalee haftee seenaa goototaatis dubbachaa kan wareegameefis seenaa isaa dubbachaa lafa kaayaa akkasumatti dhawaataan waan isaanirra wareegaman tana bakkaan ga'uun dirqama nurra jiru kalammummaati jenne akkasitti haatti fufnuu hin jaalatuan. Hedduu galatoomii jaalli kumarraa dhugaa dubbachuudhaaf qabsoo keessatti jaallan wareegaman seenaa isaanii yaadatamaan deemu ta'ee seenaa isaanii sirriitti kaafiin deemamu taanaan warri dhufanii qabsoo kana fuudhanii itti wareegamuuf deemanii itti hin salphatu lammaffaas yaaddoo godhatu kanaaf jecha seenaa gootota qabsoo kana irratti kufanii hundayyuu hogguu yaadannaa kan isaan irratti kufan qabsoo bilisummaati waan ta'eefi jaalli raggaatu sittin dhufa mee qabsoon kun akka itituuf akkuma sila kaaste waraanni bilisummaa Oromoos fincilli uummati Oromoos fincilaan hogganooti kunis jabaatanii kaayyoo cimaa godhatanii akkuma dubbatame egaa hogganoota kan yeroo baay'ee mucaatee qabsoo keenya miidhee dubbiin kun ifaadha. Gara tokkotti jabaannee mooraa qabsoo kana itichinee akkuma amma jaalle kumarraan jedhe waan hafte kana galmaan ga'uuf maal gochuutu nurra jira. Mee kana irratti maal jetta achumaanis immoo dhaamsa kee dhaammadhu uummata Oromootti yoo dhaamsa qabaatte. An dhaamsa kiyya kaniin dhaammadhu uummata Oromootti illee niin dhaammadha. Qabsaa'otatti illee niin dhaammadha. Qabsaa'ota kalee hojii turre. Har'a mooraa qabsorraa baqatan illee ittiin dhaammadha. Dhugatti akka kalee waliin jechaa turre jaallan keenya kamooraa qabsorraa baqataniin akkanaa miti. Akkanaa miti. Ani immoo akka namni isin nan dubbisne hibeekan isaanuu akka isin nan dubbisne akka isin na dhidhiibdanii waan takka nan dubbisne ni beekan jechuu isaanuu. Kanaaf ummanni Oromoo immoo ummanni Oromoo qabsaa'ota isaatii wajjin harka wal qabate qabsoosaa itti fufuu qaba. Ciminni irraa injifannoo bahuuf ta'a. Kanaafuu ummanni Oromootii fi qabsaa'onni harka wal qabatanii qabsoo itti fufuu qabanii jabaachuu qabna. Nutis warri biyya namaa keessa jiruu baqaa keessaas haa ta'u bakkuma fedheewu hanga jiru bakkuma fedheewu jiraan qabsoo keenya kana irbuu jaallan keenya nu biraa hojittii kana booree nutti hafte tana firraa baasuu qabna. Qabsaa'uu qabna. Ummata keenya ijaaruu qabna. Dammaqinni ummata keenya ni hafa. Ni hafa. Ammallee ni hafa dammaqinni ummata keenya. Ummanni keenya ijaaramuu qaba. Bakka iyyuu ka jiruu baqaa keessa jiru, ka biyya sadaffaa keessa jiru, ka biyya jiru ummanni keenya ijaaramuu qaba. Ummanni keenya dammaquu qaba. Ummanni keenya baruu qaba. Hawwanni juu isa kana jabaadhaa jaallan dirree qabsoo jiranilleen murannoon keessan daran jabaachuu qaba. If duuba deddeebi'uu hin qabnu. Karaa ajajootalleen karaa miseensotalleen if duuba deebi'uu hin qabnu. Jajjabaachuu qabna, jabaatu qabna. Yoo arra jabaanne boru dhaloonni dhufu waan bareeddu takka bahuu danda'ani. Yoo nuti arra laaffan, yoo nuti arra rakkoo keessa jirru tana keessatti halaafnu ta'an dhaloonni dhufu rakkoo hamtuu keessa bu'anii sabummaan keenya ni badaa. Badinsarraa ifa oolchuu qabnaa sabni Oromooti. Kanaan jaa dhiifama naa godhaa. Galatooma waa hedduun na dhagama. Yeroon jaallan kiyya yaadadhe waa hedduun na dhagama. Ifin danda'u. Nuu gala jaalle raggaatu hedduu galatoomii yeroo biraasii dhufnee mari'annaa. Jaalle gootomsaa dhaamsa kee yoo qabaatte atis dhaamsa nuu dhaamii. Mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo kun akka ititee waraanni bilisummaa Oromoos uummanni Oromoos hogganootis
ajajooti waraanaa hundumtuu walii galanii garaa tokkoon biyya tokkoo fi saba tokkichaa fi bilisummaa akka fidaniif maal gochuu akka qabnuu fi dhaamsa kennuudhaan atis. Gaariidha. Dhaamsa angabaabumaan qaba. Dhaamsinis sila angabaabatti as gabaabsee dhaabbachuu barbaadu. Dhugaadha nuti miseensonni waraana bilisummaa Oromoo kanneen har'aan tanagaa biyya ormaa jiru hidhannoo mudhiitii kanne malee hidhannoo sammuu hin hiikanne haa taatu har'aan tana nuti kun biyyoota ollaatii fi diyaaspooraa keessattis uummata keenya ijaaruu qabna. Qabsoo kanarratti uummata keenya hiriirsuu qabna. Maaliif jennaan ka irbuun kalee seenne san amatu haaromsachaa jirra. Irbuu haaromsannu kanarratti uummata keenya qindeessuu qabna. Maali yoo jennee kan gartee wal cinaa kan qabnee kan qallaallu taate har'aan tana jaarmanii hawaasaatu biyyoota galtee ollaa Oromiyaa biyyoota Afrikaatii fi biyyoota diyaaspooraa kana keessattuu garaagarummaa guddaa qaba. Har'aan tana silaa dhugaadhaa biyyoonni gartee diyaaspooraa kun xiqqaattus biyya gartee silaa diinagdeedhaan guddate. Haa ta'u ammoo warrummaan har'aan tana gartee irra guddaa hawaasa Oromoodhaa gurmeessee karaa gartee mooraa qabsoo bilisummaa Oromoottis diinagdeenis taanaan waa hundaanuu har'aan tana bu'aa guddaa agarsiisaa jiru. Nu warra diyaaspooraa jiru daran warreen ollaa Oromiyaadhaa jiru jechuudha. Akka jaarmaya hawaasaatti yookaan ilaallu taate. Maaliif anammoo dura fakkeenyaaf jaarmaya tokkummaa baqattoota Oromoo Yaman keessa ture amma gaa yeroo gabaa ture egaan amma biyya tana keessa dhufee yeroo sanii fi amma hogguu wal bira ilaaluu keessattuu biyyoota gartee diyaaspooraa biyyoota alaa kana keessatti jaarmayni hawaasaa laaffachaa deema. Kun maaliif ta'uu qaba? Waan kana nuti miseensonni waraana bilisummaa Oromoodhaa kanneen har'aan tana gartee biyyoota adda addaa keessa jiru hawaasa kana keessa gatteenyee hawaasa kana ijaaruu qabna. Hawaasa kana gurmeessuu qabna. Hawaasa kana eega jaarree gurmeessinee booda diinagdee burqisiisuu qabna. Waraana keenya cinaa dhaabbachuu qabna. Har'aan tana nuti falli nuti qabnu waraana bilisummaa Oromoo qofaa jechuudha. Kanaan alatti hin jiru. Falli uummanni Oromoo qabus waraana bilisummaa Oromoo qaba. Kanaafuu har'aan tana yeroo nuti keessa jirru kun yeroo murteessaa waan taateef yeroo murteessaa kana keessatti diinagdee waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbannee har'aan tana akka qabsoon kun xumuramtu godhuu qabna. Kan kaanii dhaamsi lammataa kan hin jiru warreen har'aan tana dhugaadhaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti hogganoota ciccimaa turan warreen har'aan tana waamee kan daggala Oromiyaa keessatti gartee waamee kan mudachaa ture. Kan har'aan tana osoo deemanii qabsoo kanas karaa duubatti harkisaa jiranii jira. Kun maaliif ta'uu dhabe? Maaliif jennaan har'a akkuma reefu siin jeessanitti qabsaawwan lamuma. Kan qabsoo bakkaan ga'e kan qabsoo wareegame qofa qabsaawwan har'a takkaa'uu dura ta'an keenya daawwitii ibsaadhaa qabsaa'uu jedhamuu hin danda'u. Maaliif hanga qabsoo kana galmaan hin ga'initti. Kanaafuu warreen gartee qabsoo kana dadhabsiisuu jiran warreen qabsoo kana gartee ganaa jiran sirrii irratti deebi'anii qabsoo kana akka fiixa baasanii dhaabsa jedha barbaadaa xumuradhe. Tole hedduu galatoomi jaalle gootumsaa mudhii jaallan dhaamsa babbareedaa dabarfattanii daawwattoota walabummaa News Network kan daawwachaa jirtan qophii keenya haala yerootii fi seenaa gootota Oromooti. Qophiin kun itti fufa. Akkuma jaallan jedhan qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gootonni baharraa dhufanii dhiyatti wareegamaniiru. Fakkeenya kaasuun ni danda'ama kan akka jaalle Milkeessaa Gadaafaa. Dhiyarraa ka'anii baatti dhaqanii wareegamaniiru. Akkuma sila jaalle Raggaatuun jette kan akka Gammachiis Dhaabaafaa, kan akka Ristiin Maanaafaa kaabarraa kibbatti wareegamaniiru. Giddugaleessa baatti dhiyatti akka Laggasee Wageefaa goototi hedduutu wareegaman. Seenaa goototaa kana irraa jalaan addunyaa kana mararraa gootota hambaa goototaa waamnee wajjiniin mari'achuuf deemna. Sagantaan kun itti fufa. Sagantaa kana kan mari'achiisaa ture ana Gammachiis Naadooti. Isin yeroo keessan fudhattanii jaalle Raggaatuu Roobaa, jaalle Kumarraa Goolee, jaalle Gootomsaa Mudhii dhuftanii walabummaa News Network irratti nu waliin mari'achuu keessaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'uu. Jiraadhaa bilisummaa argaa isin hambaa goototaatii barabaraan ni kabajamtu, kabaja qabdu. Sababni isaas akkuma jettan namuu gaafa qabsoo irratti wareegameedha. Garuu isin hin ganne har'allee qaama keessan hirrateen qabsoo bilisummaa Oromoof waan dandeessan gochaa jirtu waan ta'eef galatoomaa hedduu galatoomaa.